Gabaasa waajjira dhimmoota kominikeeshinii magaalaa Amboorraatiin nu ergame gammachuu beekumaan akka taanutti qindeesseera waliin daawwanna. Magaalaan Ambootti jidduugalli tajaajila iddoo tokko miidhaa salquunnamtii daa'immanii fi dubartoota irra ga'utti furmaanni itti kennamu hospitaala waliigalaa Ambootti qarshii miliyoona 3.7 ijaaramee eebbifamuun tajaajila kennuu eegale. Kanaan duras daa'immanii fi dubartoonni miidhaa salquunnamtii saalaa irra ga'an tajaajila gahaa argachuu dhabuun hanqina kanaan rakkoo hamaa keessa turuun himamee jira. Dubartoonni aanaa Amboorraa eebba jidduugalichaa irratti hirmaatan gama isaaniitiin miidhaan gama salquunnamtii dubartoota irra ga'aa ture ulfaataa ta'uu eeruun tajaajila iddoo tokkoo furmaata akka kennu himanii jiru. Miidhaan dubartootaaf daa'immanii dura ture baay'ee ulfaataa ture jechuudha. Maaliif gara nu biratti yeroo dhufanii sa'aatiin yaalii saalii darbee jechuudha. Yeroo achi gara sana dhufanii yaaliin isaanii illee kennamu sa'aatii 70 sana keessa illee darbanii dafanii gara kanatti dhufan nu bira dhufanii xaaliyaa fudhatanii gara kana dhufu turan baay'ee hammaataa fi ulfaataa ture. Jechi waan dhimmoota isaanii illee ibsachuuf waajjira poolisii keessa ta'anii ibsachuuf ulfaata waan ta'eef tajaajila qindaa'aa bakka tokko kanatti gaafa dhufanii dhimma isaanii karaa bilisa ta'eetiin tajaajilli isaa argate bilisaa yaalii gahaa sana argatu waan ta'eef rakkoo kana furuuf deeggarsa maallaqa biiroon fayyaa Oromiyaa taasiseen jidduugalli tajaajila iddoo tokko miidhaa salquunnamtii daa'immanii fi dubartootaa itti furamu hospitaala waliigalaa Ambootti ijaaramuun tajaajila eegalee jira. Hospitaala waliigalaa Ambootti ogeettiin idileessa koorniyaa aadde Masarat Dabalaa dubartoonni shamarranii miidhaa salquunnamtii ulfa hin barbaachisneef saaxilamaa turuu himuun tajaajilli iddoo tokko kun rakkoo kana furuu keessattis gahee olaanaa qabaachuun dubbataniiru. Ulfi hin barbaachisne dhufuu danda'a, mana barumsaa addaan kutuu danda'u. Daa'imman illee argattu kanallee bakkeetti ga'uu danda'a. Haati kunis rakkoo xiinsammuudhaan sammuun ishee miidhamuu danda'a. Kanaaf one stop center yookaan tajaajilli qindaa'aa iddoo tokko asitti hojii jalqabuun isaa kan barbaachisee fi namoonni miidhaan irra qaqqabe kun haati yookaan dubartoonnis daa'imman dhufan kun tokko yaala argatu yaala karaa fayyaa. Inspektara olaanaa Yeeshii Asafaa Daayireektara itti aantu dhimma daa'immanii fi dubartoota qajeelcha poolisiin bulchiinsa magaalaa Amboo akka jedhanitti tajaajilli iddoo tokkoo kan barbaachisee fi qaamni dhimmi ilaallatu hundi iddoo tokkotti dhufe daa'immanii fi dubartoota miidhaa salquunnamtiin irra ga'ee fi tajaajila kennuuf akka ta'e himanii jiru. Tajaajilli kennisa iddoo tokkoo kun baay'ee barbaachisaadha. Maaliif abbaan alangaa asuma jira, poolisiin jira, eegumsi fayyaa yookiin hojjettooti fayyaa kan kennan jiru. Inni kun yeroo ta'u tokko dhimmichi achumatti qoratamee achumatti gara seeraatti akka dhiyaatu ta'a. Aamilee nama miidhaa irra ga'e sanaatiif illee bakka tokko yeroo ta'u dhimmichi wanta faca'aa waan hin taane namoonni adda addaa dhaga'anii wanta qubatti qaban waan hin taaneef inni iddoo tokko ta'u kun baay'ee filatamaadha jechuu barbaadan. Obbo Tokkummaa Baay'isaa hojii gaggeessaa hospitaala waliigalaa magaalaa Amboo yeroo jalqabaatiif jidduugalli tajaajila iddoo tokko daa'immanii fi dubartoota miidhaa salquunnamtiin irra ga'ee yaaluu fi akka magaalaa Amboo fi godina Shawaatti ijaaramee eebbifamuu fi gammachuu qabnaa jedhu. Qaamolee deeggarsa taasisanii fi biiroo fayyaa Oromiyaa fi jidduugalli tajaajila seera bilisaas galateeffatanii jiru. Daa'ima rakkoon irra ga'e dhiiraa ta'uu dhalaa rakkoo salquunnamtiin qaqqabu yeroo baay'ee haqni isaanii ifa waan ba'u tajaajila yaalaa argachuudhaaf rakkatu tajaajila yaalaa argatanii booda immoo gara mana murtii gara waajjira poolisii yoo dhaqan rakkoowwan hadhaawaa keessa darbochaadha. Kana keessa darbanii haqni isaanii yeroo itti makfamu jira waan ta'eef kana oolchuuf jecha biiroon eegumsa fayyaa Oromiyaa bara 2013 waxabajjii keessa ijaarsa kana piroojeektii kana akka godina keenyaatti godinaalee haay poteenshaalii qaban jedhamanii adda ba'an keessaa godina Shawaa Lixaa tokko ta'e waan jiruuf biiroon fayyaa Oromiyaa dursa laachuuf piroojeektii kana maallaqa miliyoona 3,700 oliin akka ijaaramu taasisanii sadarkaa kanarra ga'ee jira. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Amboo fi walitti qabanaan boordii hospitaala waliigala magaalaa Amboo obbo Hacaaluu Gammachuu miidhaa daa'imman irra ga'e baraaruuf fi ogeeyyiin ga'ee isaanii ba'uu akka qaban waamicha dhiyeessuun hojii dursaa yakka ittisuu jabaatee akka itti fufuus himanii jiru. Yoo uummata keenya faana waliigalle yoo uummata keenyaaf waadaa mana leenjii mooraa barnootaa keessatti gallee baane sana karaa guutuu ta'een uummata kana dhaqqabsiis uummata irraa eebba arganna mootummaaf uummatni waliin komatu qaamoleen adda addaa akka piroojeektii kanaatti dhaabbatanii nu ijaaran boru piroojeektii biraa dhufa boru leenjii biraa dhufa boru carraa barnootaa biraa dhufa qaamni nu deeggarullee hin baay'ata waan ta'eef irra deebiidhaan waan ijaarsistanii xumurtaniif waan tajaajila keessatti kennuudhaaf ogeeyyii qopheessitaniif waan lubbuu daa'immanii lubbuu haadholii lubbuu maanguddootaa baraaraa turtaniif maqaa bulchiinsa magaalaa Ambootiin irra deebi'ee isin galateeffachaa dhaabbilee kanarratti tumsa godhan akkasumas biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaa bajeta guddaan garkanatti dhufee piroojeektiin kun akka ijaaramuuf akka Shawaa Lixaatti
tajaajilli iddoo tokkoo kennuuf piroojeektiin kan ijaarame kana qofa.